أنا وسيت ما يرخى عبارة دبي بتشي سنتو ناتير ما يرخى غير وكان سورا بجروني بيت عشان نخيس تكرر قليل أكر دراني سنينت نبيت ما بيره جيم جتي بركة ستكرر قليل دران سووا سوتو ستاتا Osoo tinimee maaliif waraabbetu maashiiti ibsaa? ما راقب Maa irraa qabdaa? أنت دماشين تيتون هبا ميك أتنا ما جارتي كابو إسرائيل أنا بأرجع بوس جارتي كابا Ayyaa nam والله بودا مسبو أسرت باتي مسبو نافي نوكو يته بوني جيرني فتنا دان تولم بوني رفشان ديم تبيت تبع تتسنتو يوم أنا تسير رفستي ما لي تسير رفستي maali ati akka isiin akka dumaashiitti jetaatiin beektu. ما لي تسير رفستي يا الله تنرك يا ربي يا رب جار سلمان ولا قبل جافا توش جار سلمان فرسا جار سلمان ما تنجي بميت جار سلمان ما تنجي كوان كنافي Dhagaye wallaahi booniyye هاي ati dhaggeeffadhu nama yoo ibsaan osoo sitti himin viidiyoo san waraabe yoo ayyama kee malee waan san gallakkise ibsaan bakka hin taane inni. nanti nimne ibsaan barjechuudha biizinasaaf deema malee hiriyummaan jaalalli midhaaminni anaafsa. والله ده بزنس هذيمي ترى قافة كتا جندانا سن أواسا جرتي وجه ساتور سمرن قال لك ساتور نو بزنس عندهم Okay maaliif gallakkiftaayee viidiyoo san yeroo kana eeggattee gallakkishoon maaliif barbaachisa? يرو فيديو ويرو سنة كده أرنا ورابطنا تقول لك سي Barakki akka jedhee bar jalqaba arrabse bar ibsaanii. يا أنا جلا خافتي مسينه كنا كو ويلكم Ayyaa wati jaartii namaatiin kennaa koo'etta. Awun yoo nuti qabanu. Hojjaan kun maal ta'e haa? جيتي سايبا ميري سايبا هاي Ayi. سايبا قاوين كنا كو غنجو جارسا كبدينم بيها ورخيا رما كو تمبر تكتوكر Kennaa koo'ettaan hiree injiiniin mijoo siini sammas. كنا كو جامتي ناف بوري يرمو بونوكا لبوكا جام تمام Allah. كنا كاس Haa ibsaa kana wallaahi billahi. Ayyaa. Kennaa. I'm so sorry wallahi boni Deebii jirtaa akka kennaa. akka sanis balleesseen beeku wanin dhufeef dhiifama siin jechuufi miilara sokofee yoo booyi naan jettes booyi ati naa booyi naan jette amman sii bo'aa na bal'isa anan bo'aa yoo bo'uun barbaachisan beeku Amma booyi. Amma booyi. dhiira akka ijoolleetti hin taphatin irra ati dhiira akka ijoollee godhuun barbaadin No. Dontanas. No. ollaa kee naan jette doontanas no No, wallaan kee miti atiyyuu kan sagalee kan koo rabdanii jirtu amma jilbifattee dhiifa mana gaafachuu sitti ulfaate. okkee lubbuu koo Yala guddisaanii ibsaa guddisa. Guddisi. Wallaahi ibsaa dhagaye. Yoo bo'uu baate booniyye wallaahi keessaa baasi. Baasi. Dhageessee. Guddisaanii ibsaa. okkee Wanti kan. Dhageessaan bilookii godhe yoo inni bo'uu baate sitti taphata. Thank you. koo lubbuu koo qashtii koo damma koo Maradhaa. haadha koo No, ibsa akkas miti kan achi fagaadhuti ibsa achi fagaadhuti jilbaan jilbifadhu boni soorii naan jedhe akkuma dhiirre. Wallaahi sirriitti itti balleessite wallaahi ibsaa. Ana tanaanuun hin murteessa. saniifu sirriitti itti balleessee dhiira lafaa kaaftanii sanuu dhiira ifaman jenne ati khafuur rahiim rahmaanni ati itti amantu sunu yaa rabbii kiyya na araaramennan kana ma araaramoo taate wanni si jilbifatanii maali mee naa himi booni kana qofa naa Ati wanti balleessite bar. yaa si balleesse dingata si waraabe altine waraaba jettee kuban qabdu Sagalee naati. Ibsa dhugaa dubbachuudhaaf sagalee naati waraabdee kun iska macarrashaa hiyyoota illee xafa ይችላል እኮ ገብቶካል. Ayyaa wallaahi. Ati jilbifattee dhiifa mana Nama gaafachuu meeqaatu ulfaate. sababaa kanaan nama meeqaatu lukkee sirraa kaase booniyye. Minna. booni jena jantaa ishii feetii akka uu feetii uummaan akka nama uffata san karaa akkaru jirraa nuti uffatinni akka uffanni akka hashii ta'e ragaa achitti guuruutti irra qorannoon itti irra jiru. Isiin maan ta'e Kenna you are Muslim akka amantii muslimaatti ilma dhiiraa tokko kayna dhiifama hojii jilbifadhu malee sirraan fudhuun amantii teenya keessa jirti.
ninjil bin fadhaa bi narra murteessati saayiba shiiti. Dhugaa dubbachuuf akka shari'aan gambaradhetti ilma namaatti jilbiifadhu. Salaamtaa dammoo fakkeenya miila irratti kufanii akkasitti onnoo jedhamu hin danda'amu. No. Kala dhiifama balleessee garuu lamoo ittiin deebi'uu jedheen ibsa. Kennaa gara lachuu dhaggeeffatu qabda. Yaadamaa akkatti gixxirsu godhin caalli sinuu raatu. Laa'eegumaafuu miti akka rabbiin keenya jedhetti buluudhaan malee kan dhimmaa. Cina qo'aati kan jiru maal naati jechuu barbaadde qo'aati. Maal barbaaddatti mana kiyyaa maal barbaaddatti naaf na sijjuu. Daawwalla ibsaa caala barani booniyyeette ibsi booniyyeerra jaaladha. Dhugaa dubbachuuf booniyyeen nama hin qabdu. Nama biizinasii isaatiif deemu malee nama shiif na'u jireenya isiitiif yaadu hin jiru. Garuu rabbiin naaf sujuu jedhe malee ilma namaa sujuuda hin jenne. Kala dhiifama lamuu ittiin deebi'u balleesseera jedheen ibsa. Dhiifama boonii too lubbuu lamuun ittiin baruu ittiin deebi'u dhugaan siin jaa wallaahi lazim. Takkaattis akkasittis shawwadee haasawaa kiyyarraa ogoon nama waraabu ni beektaa. Yeroo hedduu tara kudhanii ol wajjin haasofnee keessatti tara kudhanii ol jechuudha ni beektaa. Gaafa ajantaan akkasii oowaa sanuu sila waan hamtuu hojjaa sun saa sanuu sila waan akkasii wanni godhuu qabatu ture. Garuu taraa tana wani nan aara keessatti maatuman haasawaa sitti qayyaradhee afaan sitti jabaadhee si waraabe dhiifamaa obboleetti xiyyaa qashtii wallaahi ati anaaf ansi tuqum ansirratti akkas dalaguuni am wrong wallaahi waan bareeduun dalage jee ifittin fudhu soorii si jaashii qashtii. Okay, video sanni qaaf taayee. Yoo ishiin kaase nan jette nan kaase. Okay, boonii yaadii sumaa kaasu. Ati maaltu kana mara qotaa qotisin jeeti. Ati ilillee amata meeqatti jaartii isaatiifuu gadda guyyaa keessa lafaa kee marti itti kaatu kanaattu ammas waa'ee kana maa hedduu seenee haasa. Hadirtaa hin adiisi booda rabshaa beeku. Jaalala naaroonfadhe tanarratti. Jaalala maal haaromsata? Jaalala daanduutti haaromsitaan. Faashina nama jalaa agartee jarri kaan akkatti kaan na bakka maakiin faan akkatti roomaantika daleenan atillee taa'umsa dadhabdee akkasumatti kaatee babaa fudhattee mataa nu nyaatu daasira. Oromootamii jaartii fi asirratti itti kaateen irraa laalladha. Oromootamii jaartii. Uuma fikiriinsa mana kana tiktook irraa akka ta'uu jirtuu fi hinaafa mataa sumarraan. Dullatu manaa qabdus baafatte. Rakkoon qabu tabiraa laalurra ganda keessa deemee tabiraa laalurra yooniin tiyyumatti kaayedhe rakkoon qabu. Wallahi bareedduu godhe kadir dhiisi ibsa maal dhugaa inni jaartii isaa haaromsate maal rakkoo qabu. Oromoon jaartii isaa haaromsachuun beeku barkana laa haaromsuu barbaada malee. Kadir nu dhiisee haara kumaashee amma naaf idduu naafi bakka naaf hin eessatu. Bakka feete jirti. Yaanaa fi jaarsa kee kana irra waan inni kajeellaas naannoo hin beeknu. Nolaan namni hundi na deeggara laalama Oromoon hundi akka gaafa Joowar deeggaranitti na deeggaran. Dhugaa laa Kadir maashaallaadha. Gaafa Oromoon si deeggartu siinumatti beekanu waan takka haxaata taanan akkasumatti. Maafi mushkila gaafa saniis itti bareetiin jira naaree miti anaa fi booniyyeen itti barree jirra waa'ee namaa irraan kaayyanne. Akkasii miti booniyyee. Eeyyan dhugaadha. Garuu ammoo ibsaan kaasuu qaba viidiyoo tana. Oo dhugaa dubbani wallaahi kun nagara kaasuu qaba. Ibsaa kaasuu viidiyoo. Viidiyoo olii gadi mummuratanii haganatti yuutuba irra. Cicciranii bar boonii kaasee kaasuu baate cicciranii bar bakka hundaan gaanii faayidaa maal qaba jalqaba balleesse wallaahi ibsaan akkas baraabuun qabu ture. Sanuus hin jaaladha faa jaalladha. Isaan dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee sappoortii si godhaa si faana ta'a ta'us garuu immoo hin balleesse kalee dhugaa dubbachuuf. Kaleessa miira keessa Kenna aaran qaba waan ta'eef aaruma sana ishiin naa barreessinaan hogguma sana irratti dawwale. Sii galee ana aara sana hin galfanne ishiinis na diran aartee jirti. Hoggolatti haasa'uu akka duraanitii miti sii galee ni beekti ishiinuu haasa'u keessa. Garuu na shakkite sin jaaladha booni ennaan fakkeessinaan jaa turte. Achuma keessattuu. Beektee jirta dhugaa siin jaa wallaahi akka duraanitti haasa'uu didde. maa duraan si jaaladha siin jedhee beekaa? No, sin jaaladhaa gaa waliin jenne gaa maana wal jaalannaa waliin fikiree gallaa waliin jenne maana. Ada dunia. Fikirii isa kan fikirii tiktokii moo fikirii. Fikiruma dhugaa gaa maana wal fuunaa waliin jenne booni aan wadaa siisee. Annama wadaa siisee guutu waa mara nuna siisin callisi. Ishi. Yes. Wal fuuna. Garuu ibsa wallahi maashaallah illee irraa hin jaa kennaa tana wallahi maashaallah illee irraa jeetiin jira dubartoonni keenya kennaadhaa baradha. Laal kennaan amma gaafa dhalte sanirra ammaan tana eegadha gaafa dhaluu dhabde dura jechuudha. Ammaan tananillee bareeddee maashaallah ammaan tananillee ofeetti. Amma laa maybe ilmoosi isuma achi jirti yoo ta'es. Wallahi shamarran keenya gaafa dhaltan
darsaa dabboo gundoo ofirratti guurtanii. Aboo inni kan jaarsa kiyyaadhama gaafa teessiji. Inni teessee kan maasha Allah. Laalonni ibsaan Maal akka dhalte natti ooftu maal dhalte qaalicha nan jabu. ibsaan kun aboo ati bar dubartiin amma ilmoo deessise shawwaduu dandeessi barumaa takka hin beektu ati dubrummaa qabdeettee dubartiin amma deesse. Ijoollee sana wallahi. Waan takka hin beektu wallahi. Liittu waan takka hin beekne dhalte natti haasoftu maal deessiji. Akka afaan keenyatti gaanee argeera. Reedha moo horiidha moo mee gaafa Yaa Rabbi. Dhagee nuti akka argeetti dhalteen. Hojii dhalte ilma namaatti dhalte. Warri argee akkasuma akkasii mee takka takka barreessaa bilis. Mee warri argetti dhaltetti beektan anta kan dhageenyan deessatti hin beekan arratti Awwooma arge barate argee wallaa ibsa argee fin jetta malee abbaan kee olii dhufee achisi dhalee. Mee warri nuti ijoollee argetti deessatti beeknatan kudurii lama tuqa deessatti beekna kaa'ettan dhaltee hin beekne. Warri dhaleetti beeknetan argeen qofti takka takka tuqa nama biraa. Nadiin kun afaan maaroo natti fidaa olaasi. Unoo laal takka takka laalila wallaahi billahi. Yaa Rabbi rahmatik yaa Rabbi. Hojii keessaa moo garuu hin taphachaatu wallahi. Haya seenaa fi booniyeen sitti qodhan eega. Seenaa kennaa ko. Isaan hin beekan gaa loqoda hin beekan gaa ta'u. Wayno kudurii lamas ol yaa'u jirti dhaggeeffadhu no kudurii lamas deessatti beekan malee dhaltee ati maal namni. Warri deessatti beeku warra oliiti. Warra akka loqoda keenyatti akka loqoda argetti abaluu dhaltee jirti waliin jaan. Wallahi billahi. Wariidhanoo maal jedhan Kadir? Wariidhanoo maal jedhan? No wariidhaan osoo hin ta'in kenna akka loqoda. Oy baga fidde kennaan tun jabdu. Horiinoo maal jaa warri arge? An horiin dhalee jaan nuti akkasitti. Wariin dhalee jaan malee dhalteen jaan. Horiin dhalee jaan? Dhalee jaan. Wariitu dhalee jaan. Namni hoo? Namni ni akkam ni dhalchee jaan dhiiraan. Dhiiraan ni dhalchee jaanii dharaadhaan ni dhaltee jaanii. Horii fi namni tokkumatti haamamaa jechuun akka keessanitti. No. Wariin ni dhale. Ni dhaltee fi ni dhalee nadda, okay? Horiin akkam? Abir maraata. Ati duraanuu bara ammaati bara. Hojii keessa wallahi hojii keessa. Barraa dhufanii daawloos godhan malee ati argee keessatti isin guddanne takka fa nama hamsumaan beeneetu nama hamsumaa argee dhalatee hamsumaan beeneetu siigalee an argee dheefin jaati bara hamsumaa hin jirtu argee keesseettaa bara. Beeku hamsumaa kana isaa oofaa. Abboon ijji hamsumaan beektaati. Si ati nama waliin gaafatirre nama waliin beeku. Waarayee rakkuma malee hin beeku. Hayyee Muniir gaafadhu Muniir. Okay, booniyee dhayina qabachuu beekta? Muniir gaafadhu Muniir argeera. Dhayina qabachuu? No, sadee waan biraa sooyaati. Aboo hamsumaani beekamoon beektu jii gaafadhu Muniir. Amma dubbii garan galchiin. Horiin dhalee, ilmi namaa dhalee, akkamiin namni ilma namaatiin dhalee jee horiinis dhalee jaa? Wallahi ati warra No, koo guddoo qabda wallahi. Koi biyya teenyaa tokko ni beektaa miti. Absumaa jechuun kan taanamu jechuudha. Kan taanamutti beekna nuti. Inni immoo hambiraatti beekna. Dheena qabachuun immoo dhiirarraa isi. Dhiira dheena qabatte janiin dhalaan kan taanamte janiin. Ati Laagaa muraa yoo maal janiin? Laagaa muraa laaguma muruu gaamaan. Dhamaa numadditti hiikaa biraa qaba gaama. Laagaa muraan laagaa biraati miti. Baraatiin malaal numadditti jetta amma numaddiin hin jiru maa argee keessatti ati afaan barisin afaan biraa qabdenu. Afaan akka. Afaan wallahi ibsa ganti kee kammoona moo maaliiti warra kammoonaati ganti kee afaan kophaasoo waan afaan arginu hin beeku. Amma fakkeenyaaf nu biratti siin jaan si ati maaliif akkana taatan jaan sa'ati jaan laal garaagarummaa keenya beektaa? Ishii jettan ammaas isin nuti ishiin jennummaas. Miyyoo namni juusi ni jira garuu immoo nuti miiciyyoo jennerra guddaa. Laala warra daga'ama. Mee miyyoo miiciyyoo arrabaa miiciyyoon arraba namatitti. Miiciyyoo akkamis arraba sun. Amma dhaggeeffatu Kadir kun garaagarummaa keessaniisin. Kara Somaalitti dheerasina nuti karaa Maariffatti irra dheerasina. Akkasuma bakka garaagarummaan jirtu. Si galee? Taajib okay akkasittis rakkoon qabu garuu waan fakkeenyaaf akka nuti beenutti fi waan namni olii yaasu walitti hin fidinati. Fakkeenyaaf namni olii Shawaan, Arsiin, Loqota